jettu. Oolaa gabar cabtuu duutuu fi abaartiin makana qabu. Muni amma sirra deebiinsi gaafadhaa. Oolaa obbo Magarsaa atteettamoo hin anne. Yeroo meeqa irra deddeebi'ee isinitti maal? Amma mee waaqi kun hime gannuu ilaalani. Dhugaa waaqa sana uumeeti. Ani oolaa namicha kanaa hin argine hin anne. Meeqan isinitti maal? Tole. Buliini oolaa kana hin annechaa jira. Tarii shakkiin obbo Magarsaas dogoggora ta'uu danda'a. Garuu akka aadaa Oromootti qabeenya namaa hatanii wanta namaa saamanii hawaasa keessa jiraachuu wanta hin danda'amneef tokkummaadhaan na baarre sokkinasi. Mee harka keessa ol kaafadhaa mee na baarra. Hayyee waaqa uumaa nu dhaga'i. Waaqa uumaa nu dhaga'i. Harki oolaa obbo Magarsaa fuudhee harkisaa haa toonna'u. Harkisaa haa toonna'u. Oolattii gurguratee nyaate yoo ta'e manni isaa qabeenyi isaa irratti haa gurguramu. Oolattii moqalatee nyaate yoo ta'e mi'i garaasaa haa tortoru. Mi'i garaasaa haa tortoru. Ijoolleen isaa hangafaa hanga quxisuutti akka oolaatti amarrattu. Akka oolaatti amarrattu. Baa jettu. Dhaabaa. Oolaa san ana fuudhe. Tole na fuudhe. Silayyuu isinitti meera. Isumatu fuudhe. Isin dura dhaga'uu dide malee isinitti meera. Isuma dhalaa kunooti kan fuudhe isuma dhalaa. Bara. Maal isin oolaa tokkoof jettee abaarsi amma kana ga'u? Maal waaqa sodaatin? Tattee mallee nama quubsini oolaa sirriidhaa wanti kun. Ani dhugaa waaqa sana uumee kana amma waaqayyo nu argina. Utuuti mana murtiitti na kasasteetee si nama nuntu. Ammayyuu abaarsi kenna sodaachisee naa hin amani malee hin amanu nuntu. Oolaa gabar cabtuu duutuu fi abaarsi amma kana ga'u sirriidhaa maal afachu. Natti murteessa. Anatti hotee natti murteessa. Waan natti murteessa kan natti murteessa.